Ashamaa harka fuunee akkam jirtu kabajamoo fi jaallatamoo daawwattoota keenya qaqqaalii biyya keessaa fi biyya alaa teessanii nu hordofaa jirtan nageenyi keenya lafa jirtanitti sin qabu isiniin jenna daawwattoota keenya. Egaan kabajamoo fi jaallatamoo daawwattoota keenya har'a odeeffannoo haaraa waa'ee aartistii Yoosan Geeta'uun qabannee isiniif dhiyaaneeti kan nuti jiru daawwattoota keenya. Aartistii Yoosan Geeta'uun wallee haaraa mata dureen isaa baala gizee jedhu qabatee as ba'uuf qophii hunda xumureeti kan jiru daawwattoota keenya. Kanaaf nutullee daawwattoota keenya waa'ee wallee kanaa odeeffannoo guutuu tokko lamaan egaa karaa kamiin gadhiifamaa dabalataan immoo egaa odeeffannoo wallee kanaa tokko lamaan qindeeffannee isiniif dhiyaaneeti kan nuti jirru. Kanaaf aga xumura viidiyoo kanaatti eessayyuu hin deeminaa nu faana turaan affeerraa keenya. Viidiyoo kana immoo aga xumuraatti akka daawwattan akkasumallee sheer gochuun egaa nu cinaa akka dhaabbattan daawwattoota keenya ergaa keenya isiniif dhaamna aga xumuraatti turtii gaarii. Daawwattoota keenya qaqqaalii akkuma baay'een keessan quba qabdan egaa aartistii Yoosan Geeta'uun aartistoota qaqqaalii yeroo ammaa kana egaa aartii Oromoo akka biraatti egaa akka ajaa'ibaatti wallee Oromoo sadarkaa biyyaatti dabalataan immoo egaa sadarkaa Afrikaatti illee jaalatamummaa olaanaa akka argatuuf egaa daran warra hojjechaa jiranii fi egaa walleewwan addunyaa kanarratti hojjetamaa jiraniin wal bukkee egaa aartiin keenya akka wal madaalee deemuuf egaa namoota hedduu dhamaanii hojjechaa jiran keessaa egaa aartistii Yoosan Geeta'uun yeroo ammaa kana daawwattoota keenya aartistoota adda duree keessaa egaa nama tokkodha. Akkasumas egaa aartistii Yoosan Geeta'uun walleewwan isaa babbareedaa baroota darban keessa hojjechaa turaniin egaa uummata isaa Oromoo biratti jaalatamummaa fi egaa beekamtii olaanaa argachuu dandeetti kan inni jiru. Innis egaa wallee isaa mata dureen isaa keenya yeroon jedhuun egaa uummatatti kan as ba'e yoo ta'u daawwattoota keenyaa wallee isaa kanaan illee egaa daawwattoota olaanaa argachuun yeroo sanatti egaa baadiyyaa fi magaalaa kutaalee Oromiyaa hunda keessatti dabalataan immoo egaa biyya keenyaa fi egaa biyyoota ollaa hedduutti egaa walleen kun dhaggeeffatamuu dandeetti kan jiru daawwattoota keenya. Kana qofa osoo hin taane egaa aartistii Yoosan Geeta'uun wallee isaa mata dureen isaa jaalnadhii hojjechuun hojjetee jaalnadhii barbaadaa jechuudhaan egaa ergaawwan gurguddoo waa'ee qabsoo Oromootiin wal qabatee egaa jaallan kee qabsaa'ota Oromoo egaa yeroo gara garaatti wareegamanii kanneen booji'amanii egaa jiraachuu fi dhabamuu lubbuun isaanii kanneen hin beekamne barbaaduuf illee egaa waa'ee sana irratti illee mootummaan xiyyeeffatee akka hojjetuu fi egaa uummanni illee waa'ee isaanii gaaffii akka gaafatuuf daawwattoota keenya aartistii Yoosan Geeta'uun egaa yeroo hedduu egaa wantoota kana irratti nama hojjetudha jechuudha daawwattoota keenya. Kana qofa osoo hin taane egaa immoo hedduun keessan akkuma miimoorii keessanii fi toorota gara garaa irratti guyyaa guyyaadhaan daawwachaa ooltan aartistii Yoosan Geeta'uun egaa bara darbe keessa wallee bareedaa mata dureen isaa bulloo jedhu hojjechuudhaan egaa uummata isaa dabalataan ammoo dinqisiifattootaa fi egaa jaallattoota isaa biratti jaalatamummaa guddaa horachuu dandeetti kan inni jiru daawwattoota keenya aartistii Yoosan Geeta'uun. Walleen isaa kunillee daawwattoota keenya daawwattoota yeroo ammaa kana egaa sadarkaa aartii Oromootti hin baratamne daawwattoota miliyoonota 20 fi sanaa olitti tilmaamaniin egaa daawwatameeti kan jiru daawwattoota keenya. Walleen kun wallee addaa yeroo ammaa kana egaa industirii muuziqaa Oromoo keessatti egaa wallee ajaa'ibaa ta'ee daawwattoota keenya daawwattoota aga eegamee oliin daawwatameeti kan inni jiru jechuudha daawwattoota keenya. Walleen kunillee qabiyyee isaa keessatti egaa wantoota adda addaa siyaasota biyya keenya keessatti deemaa jiranii fi egaa yeroo gara garaatti egaa taateewwan haala yeroo waliin deeman illee hedduu kan of keessaa qabu jechuudha daawwattoota keenya. Walleen suni kana qofa osoo hin taane immoo aartistii Yoosan Geeta'uun egaa wallee isaa kanaan illee badhaasota hedduu egaa Odaa Awaardii, aartistii Haacaaluu Hundeessaa Awaardii fi kanneen kana fakkaatan sadarkaa biyyaatti egaa awaardiiwwan qoqqophaa'an hedduurree egaa ittiin injifachuu dandeetti kan jiru aartistii Yoosan Geeta'uun. Ammas egaa qaaliin keenya aartistii Yoosan Geeta'uun egaa gameessi aartii Oromoo keessatti egaa dugugguruu duddaa ta'ee hojjechaa jiru kun ammas wallee bareedaa mata dureen isaa egaa baala gizee jedhu hojjechuudhaan daawwattoota keenya daawwannaadhaaf as baasuuf qophii mara xumureeti kan inni jiru jechuudha daawwattoota keenya. Aartistii Yoosan Geeta'uun egaa yeroo gara garaatti walleewwan bareedaa hojjechaa kan ture yoo ta'u egaa wallee mata dureen isaa bulloo jedhu hojjete asitti egaa waggoota lamaa fi kan deemu jechuudha daawwattoota keenya. Wallee osoo hin hojjetiin kan inni jiru jechuudha daawwattoota keenya. Amma garuu egaa wallee mata dureen isaa baala gizee jedhu qabatee egaa qophii mara xumuree as ba'uuf egaa qophii hunda xumureeti kan jiru daawwattoota keenya. Walleen kunillee daayirektii kan ta'etu jiru jechuudha daawwattoota keenya. Leencoo Fiqiruutiin dabalataan ammoo egaa muuziqaa kun kan qindeeffame Amaan Eeluuti jechuudha daawwattoota keenya. Walleen kunillee kan inni gadhiifamu egaa Eelaa Riikoordii irratti. Walleen kun daawwattoota keenya wallee ajaa'ibaa egaa yeroo ammaa kana immoo sadarkaa aartiin keenya tarkaanfatee irra ture irraa daranuu tarkaanfachiisuu danda'ama jedhamee daawwattoota keenya abdii guddaan itti kennamee kan jirudha jechuudha daawwattoota keenya. Kana qofa osoo hin taane egaa sooshaal miidiyaa kana irratti namoonni hedduun egaa waan guddaa akka irraa eegaa jiran akkasuma aartistii Yoosan Geeta'uun illee egaa waan salphaa qabatee akka inni hin dhufne egaa abdii irraa qabu jechuudha daawwattoota keenya. Namoonni hedduun kanaafis egaa walleen kun daawwattoota kanaan dura sadarkaa aartii Oromootiin qabameetoo jiru riikoordii haaraa galmeessuu danda'a jedhamee egaa wallee itti abdatameedha. Wallee kiliipii bareedaa wantoota kanaan dura hin baratamne hedduu of keessatti qabateedha jechuudhaan egaa dubbachaati kan isaan jiranii.
Nutillee daawwattoota keenya qaqqaalii yeroo walleen kun gadhiifamutti jechuudha daawwattoota keenya eelaa riikoordii jala dadhanii wallee keenya laayikii gootanii egaa sadarkaa aartii Oromoo irra ture irraa gara biraatti akka tarkaanfachiistan isinillee egaa shoora mataa keessaniiti kan qabdan jechuudha daawwattoota keenya dhaqxanii daawwattanii aartistoota keenya akka jajjabeessitan immoo ergaa keenya kabajaatti jechuudha daawwattoota keenya odeeffannoo nuti waa'ee wallee haaraa aartistii Yoosan Geetahuun qabatee dhufaa jiru mata dureen isaa baala gizee jedhu irratti dhaqqabannee isiniif dhiyaanne daawwattoota keenya odeeffannoo nuti qabanne kana fakkaataa yeroo biraatti odeeffannoowwan biroo waa'ee walleewwaniin wal qabatee dabalataan immoo egaa odeeffannoowwan garaagaraa biyyoota keenya keessatti ta'aa jiraniin wal qabatee qabannee kan isiniif dhufuutaa jechuudha daawwattoota keenya har'aaf qophii nuti qabannee isiniif dhiyaanne kana fakkaataa yeroo biraa odeeffannoowwan birootiin akka walitti deebinutti turtii gaarii.